Asoosama seenaa dhugaa harmee Oromoo ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota meettaa tuubee nagaa fi jaalalli keenya bakka jirtanitti isin bira nuuf haa ga'u isiniin jecha har'a qophiin qabannee isinii dhufne asoosama seenaa dhugaa fi harmee Oromoo kan jedhu hanga xumuraattiin waliin tura. Hiriyoota keessaniif laayik sheer gochuudhaan biraan nu ga'a. Namoonni haarawaa taatan meettaa tuubee sabiskiraayib gochuun gara qophii keenyaa guyyaa guyyaan isinii darbutti makamuun dhaggeeffadhaa isiniin jenna. Yeroon isaa waqtii gannaa dhuma baatii hagayyaa yeroo roobni jibbaataa roobu ture yeroo lolaa fi raareen deemsa dhorkachuun firri gamaa fi gamanatti wal yaadee jiraatudha. Yeroo waqtiin gannaa dhumee birraatti ba'uuf mormii hamaatti jiranidha. Gaafa guyyaa roobii galgala tilmaaman sa'aatii 12 ni ta'a. Hanaa gara manaatti fiiguu bokkaa namaan kakawwee wal make tokko roobuu eegale. Baqadhee ba'uu waan hin dandeenyeef muka guddaa mana keenya duuba jiru jalatti dheessee dhaabbadhe. Yaadduu hamaa waan ta'eef mukichi kunis narraa dhorkuu hin dandeenye. Osuman dhaabbadhee jiru sagalee hu'uu jedhu hiyya walirraa hin cinne dhagaa. Yoo nan ilaalu jaartii ollaa keenyaa haadha gaaromsaa turte. Bokkaa kana keessa harka facaaftee ilmoo koo tokkicha koo si dhabe kaa dhala koo wayyoo gammee koo eessaas si fida nama naaf taata jedhee ofii koo daaree sitti uwwise. Hiriyaa kee biraa akka namne jedheen harka namaa ilaaluun koo kanaaf hiree gammee koo nan salphadhe kaa dhala koo. Obboleessa kee bineensatu na harkaa fudhate sitti obseen bara darbitu eegam gammee koo. Ilmoo koo mararaa koo waadaa koo nyaatte. Baradhee bakka guddaa ga'ee jireenya keenya jijjiira. Gaaf tokko akka namaatitti jiraanna. Harka ormaa ilaaluu hin haftanaan jettee waadaa naaf galte. Akka ilmoo dhabaaf maseenee osoon isin laaluu of duraa isin dhabee ijoollee koo hay carraa koo eenyutu naaf mirmataa eenyutu naaf qaqqaba jechaa gugguuftee iyyiti. Anis rifadheen ilaalee hafe homaa jechuu dadhabe. Osoon dubbadhees haati gaaromsaa waan naa dhageessu natti fakkaachuu dide. Gammachuun ammoo ilma ishii quxisuu barataa cimaa fi qaxalee akka ta'e namoonni naannotti hin dubbatu turani. Hammas yeroon ofirra naanna'ee waraana hamaan heddummatu achi as fiigaa jiranan arge. Isaanis gara haadha gaaromsaatti dhufuun ishiidhaa iyyee wadwaataa deemu bira ga'uun reebanii lolaa keessatti kuffisanii. Kufaatii haadha dhiiraa kana booda baay'ee rifadheen bokkaa dura sodaadhee dhaabbadhu keessa fiigee maatii kootti himuudhaaf gara manaatti itti fufa.